qophii dorgaa keenya. Uffanni ani amma uffadhee jiru kun immoo uffata aadaa. Itoophiyaan naannolee meeqa qabdiidha? A Sabab sablammii hedduutu Itoophiyaa keessatti argamu. Sababa kanaaf immoo sabab sablammiin kuni Manni maree Federeeshinii guyyaa sabootaaf sablammoota Itoophiyaa akka kabajamuuf bara 19 deebinsaa kan dura kan hin dhaga'ee ture gara 80tti. Unan beeka jechuudha nan yaala jechuutu bareedamti. Sirna meedhichaa sana yookaan immoo sirni ani guutuu qabu hunda guuttadhee gara fuulduraatti maybe akka Oromoo ta'u abdii guutuun qaba jechuudha. Afaan saba Guraageetiin wahmanaawun jedha. Afaan aadaa salxeetiin immoo yookaan saba salxeetiin ayna koomuun jedha.